Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gaafa seenaa addaatiin si yaadachuu fedhe gaafa barnootaaf jaarraa haga qiyaamaatti seenaan kan kee akka beekamuuf fedhe qormaata keessa qormaata biraa siif qopheessa. Subhaanallah. Egaa dhaggeeffattoonni keenya sagantaan kan keenya urjii milkaa'inaa itti fufeetu jira. Seenaa dubartii qulqullummaan beekamtee dubartii fakkeenya mu'minoota hundaa taate Maariyaam irra jirra. Kun kutaa xumura isaati. Waliin itti fufnure. Egaa Maariyaam alayhissalaam ciniinsuun gaafa ishee qabatee jedhu yaa Rabbii osoon gaafan dhaladhu du'ee biyyee ta'ee jiraadha gaafa jettee jettu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Maariyaam hooy laa tahzanii hin cinqaminii cinqiinsi hin qabanii hin gaddinii sa'aatii isheen cinqii dhukkubbii ciniinsuu keessa jirtu namoonni deessan namni haadha taatanii beektan hunduu kana ni beektu. Sa'aatii sana keessa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hin gaddinii abshirii garuu immoo sababa guutuu qabdutu jira jedheen maa inni muka tamrii sana raasii. Subhaanallah. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gaafa isheen dargaggeettii taatee mana isaa keessatti ishee gabbaraa turte gaafii tokko malee giidoo tokko malee Rabbiin nyaachisaa obaasaa ture. Har'a immoo nu barsiisuudha cinqii irratti cinqii biraa dabaleef jechuudha. Sa'aa sana keessa muka sana tuqii muka sana raasii. Subhaanallah. Isheen illee yaa Rabbii an akka sana nama si gabbaraa ture sana hunda rakkoo kana hunda na baachiftee hammas giidoo kan kootiin na qortaa sa'a kana hin jenne sababa geessiste jechuudha. Rakkoo keessa jirtaa? Rakkoo kee keessaa bahuudhaaf rakkina sana keessa caarraa barbaade. Rakkinni ofii isaatii caarraa fidee siif dhufa waan ta'eef dhaxxee muka sana raafte. Tamira bu'eef bishaantu ol ba'eef nyaadhuu dhugii gammadi jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nyaatte dhudde arrabni isii haasa'uu dadhabee huncufni isii gogee jedhe deebi'ee fi lubbuu bitattee mucaallee deessee Iisaa alayhissalaam. Achii booda maal ta'a ture? Shamarreen kun sa'aatii kanatti hawaasa ishee irraa godaantee abbaa malee mucaa deessee rakkoo kana hunda keessa dabartee jirti. Amma immoo akka harkaa badee jennaan gara hawaasa isiitti deebi'uuf kaate. ربين سبحانه وتعالى إما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صومي جدين مال الراس صومتي صوم جتشون وانت قرأوا فيقو جتشون هاسار راكشين صومت قولي أغرتي ربين سبحانه وتعالى قافاتي حق إيسا يقد آتي كل ما كان كينا ما في السوم برباچس نموني بايين إشين كان قوتي badii kana gootee asiin baatee achiin baatee jedhanii haasa'uu danda'u. Atiif Rabbii kan kee gidduu kan jiru garuu amanamummaa qulqullummaa gaafa ta'ee jedhee afaan keetiin osoo hin taane Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa karaa atiin seenneen ofii isaatiin Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wattaaddara isaa jundii isaa ergee qulqullummaa kan kee ifasiif baasa. Kanarratti hin cinqamin. Ati kaayyoo kee irratti hundaayitii kaayyoo kee jiraadhu kan jedhu si barsiisa. Achii booda gara biyya ishee gaafa deebitu yaa Maariyaam Okta Haaruun obboleettii Haaruun abbaan kan kee qulqulluu haati kan kee qulqulluu kana eessaa fidda yaa mucaa gaafa jedhan maal jette Maariyaam alayhissalaam? Waan tokko hin jenne. Mucaatti quba qabdi. Daa'ima hamma dhalate. Daa'imni hamma dhalate akkamitti dubbata? Kun nutti qoosti moo gaafa jedhan. Iisaa alayhissalaam hamma dhalate
hamma qulqullummaa isheetiif maalummaa ofii ibse. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إني عبد الله أنقر بيتش ربي تجري الرب يساعدك كتشبه آتاني الكتاب كتاب مناف كنميرا وجعلني نبيا. سبحان الله ربي سبحانه وتعالى كتابك كنيف نبي أكتاسيس اللي إفسي. ربي سبحانه وتعالى صلاة زكاة رتي أكا إساجج اللي إفسي. ربي سبحانه وتعالى هاد أساتي فواغاري أك تو المغاري أكا تو اللي إفسي مجان سبيين كنجالو مجدي. يا الله هرهاد أكينيا فبوتانو كينا رويس تجر مجان سبيي واي هاد أساكا دبتو تاسي سياسة ربي سبحانه وتعالى واي هاد أسا هاد أما الكاسي نبي ماسا كتاب ساتي والرب الرتا جرتي آنسي واي هاد أساتي كان إنو دبتي جديد بركان اللي كان جرت هاد كبجو ماتي أوفي كبجو هاد أوفي درسو جنان اللي ميلا هاد أكينيا جل جريج. سينان مريم عليه السلام قباب متي كان فكاتي urjii milkaa'inaa keenya itti fufa haga sagantaa birootiin wal agarrutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.